Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Tokkummaa TV nageenyi badhaadhaa maatii waatiin sa'a namni alaamanni nagaa isin jechaati. Oduu Tokkummaa TV yeroo kana qabadhee isiniif dhiyaadheen jira, akkana hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan viidiyoo kana like godhuudhaan chaanaalii Tokkummaa TV immoo subscribe godhuudhaan maatii Tokkummaa TV YouTube channel akka taatan kabajaa guddaadhaan isin gaafadha. Asumaan gara oduu jalqabaatittan darba. Manni maree ministeerota naannoo Amaaraa irratti labsii yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteesse. Manni maree ministeerota walgahii idilee 23ffaa har'a gaggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo garaagaraa dabarsee jira. Haaluma kanaan nageenyi fi tasgabbiin uummataa mirkaneessuuf labsii yeroo ariifachiisaa dhiyaate lakkoofsa 6 muraa 2015 irratti mari'achuun naannoo Amaaraa irratti labsiin yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteessee jira. Naannicha irratti sochiin seeran alaa hojmaata idileen kabachiisaa seeran to'achuun rakkisaa ta'uu dhufuu isaa, sochiin seeran alaa kun sochii dinagdee fi hawaasummaa naannicha irratti dhiibbaa olaanaa uumuu ibsamee jira. Sirna heera mootummaa irratti balaa kan uume ta'uu argamuu fi nageenyaa fi tasgabbii uummata naannichaa kabachiisuuf jecha manni marichaa naannoo Amaaraa irratti labsii yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteessee jira. Haaluma kanaan walqabatee labsii yeroo ariifachiisaa tarkaanfilee fudhatamanii fi raawwiiwwan dhorkaman ifoomanii jiru. Nageenya uummata naannoo Amaaraa eeguuf labsii yeroo ariifachiisaa mana maree ministeerotaa akka labsamu murtoo dabarseen tarkaanfileen fudhatamuu fi raawwiiwwan dhorkaman ifoomanii jiru. Haaluma kanaan tokkoffaa namni kamuu bu'uura labsichaan qajeelfamoota ba'an ajajootaa fi murtoowwan dabarfaman hojiirra oolchuu fi kabajuuf dirqama qaba. Lammaffaa ajajni qajeelcha waliigalaa yeroo ariifachiisaa sochii fi hokkara kaayyoo labsii yeroo ariifachiisaa faallaa kan jajjabeessan, lammiilee nagaa kan shororkeessan, akkasumas haasawa nageenyaa booressan, kakaasii kallattii fi kallattii malee kamuu daandii kamiinuu taasisan yookaan tamsaasuun dhorkadha. Sadaffaa daandii kamiinuu gareewwan hidhataniif deeggarsa maallaqaa, odeeffannoo, meeshaalees ta'ee hamilee taasisuun dhorkadha. Arfaffaa eeyyama ajaja qajeelcha waliigalaa yeroo ariifachiisaatiin ala walgahii addaa ba'anii yookaan hiriira nagaa taasisuun dhorkadha. Shanaffaa eeyyama ajaja qajeelcha waliigalaa yeroo ariifachiisaatiin ala meeshaalee waraanaa kamuu qabatanii socho'uun dhorkadha. Jaaffaa damee tajaajilaas ta'ee adeemsa oomishaa kamuu irrattuu hojii dadhabsiisuu yookaan shira dinagdee raawwachuun dhorkadha. Raawwii labsii yeroo ariifachiisaa sababeeffachuun faayidaa dhuunfaa argachuuf aangoo seera malee fayyadamuun shakkii sababa hin qabne otoo hin jiraatin lammiilee hidhuu yookaan tarkaanfii walfakkaataa fudhachuun dhorkaa ta'uu beeksisee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, qabxiiwwan 7 amma asii olitti isiniif ka'e kuni dhorkaa ta'uusaa beeksifamee jira. Haaluma kanaan ajajji qajeelcha waliigalaa yeroo ariifachiisaa kaayyoo labsichaa milkeessuuf barbaachisaa ta'uu wayita itti amanu tokkoffaa hiriira addabaabaayii gaggeessuu, gurmeessuu fi gareen socho'uu ittisuu danda'a. Lammaffaa ugguruu sa'aatii labsuu yeroo murtaa'eef daandii tokko geejjiba dhaabbilee kenniinsa tajaajila akka cufanii fi akka addaan citu ajajuu danda'a. Sadaffaa namoonni yeroof bakka murtaa'ee akka turan, naannawa murtaa'ee akka hin galle yookaan naannawa murtaa'ee akka gad lakkisanii hin deemnes dhorkuu danda'a. Arfaffaa meeshaalee waraanaa kan qara qabu yookaan wantoota balaa qaqqabsiisuu danda'an qabatanii socho'uus akka hin danda'amne dhorkuu danda'a. Shanaffaa mootummaa fi sirna heera mootummaa irratti yookaan agaggamii fi labsii yeroo ariifachiisaa cabsuu fi yakka raawwii isaa gufachiisuu raawwachuu yaaluu yookaan raawwachuuf qophii irra jiraachuun nama shakkame kamuu ajaja mana murtii malee to'annaa jala akka turu taasisuu danda'a. Jaaffaa meeshaalee yookaan meeshaalee yakki raawwachuu yookaan
ittiin raawwatamuu shakkaman qabuuf jecha ajaja mana murtii malee yeroo kamittuu naannawa kamittuu socho'uu sakatta'uu danda'a kan jedhan mirga yookaan immoo mirga mana maree kanaaf kennamedha yookaan koree hojii raawwachiiftu labsii yeroo atamtamaa yookaan yeroo ariifachiisaa kanaaf kennamedha. Oduun biraatiin qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa marsaa lamaan kennamaa ture milkaa'inaan xumuramee jira. Ministeerri barnootaa qormaanni kutaa 12ffaa bara 2015 nagaan xumuramuu ilaalchise miidiyaaf ibsa kennee jira. Ibsicha kan kennan ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa yeroo lammaffaaf yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti marsaa lamaan kennamaa ture nagaan xumuramee jira jedhan barattoonni. Barattoonni 800 fi 68 fi 74 qormaata fudhachuuf galmaan keessaa barattoonni 800 fi 40 fi 859 yookaan parsantii 97 qormaaticha fudhachuu himanii jiru. Barattoota qormaata fudhatan keessaa barattoonni 400 fi 86 fi 252 saayinsii hawaasaa yoo ta'an barattoonni 300 fi 54 fi 607 ammoo saayinsii uumamaa ta'uu Profeesar Biraanuun eeranii jiru. Naannoo Tigraayitti ammoo fulbaana 29 hanga onkololeessa duwwaa lamaatti bara 2016 ni kennama jedhanii jiru. Qormaaticha nageenyummaa isaa eeggamee qulqullinaan kan kenname ta'uu kan himan Profeesar Biraanuun yuunivarsiitii Gondoritti rakkoo nageenyaa mudateen barsiisaa tokkoo fi poolisiin eegumsaa irra turan lama lubbuun darbuu ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Gondoritti sababa rakkoo nageenyaa kanaan barattoota qormaataa addaan kutan 16,000 yeroo qormaan itti kennamu dhiyeenyatti ni beeksifna jedhanii jiru. Profeesar Biraanuun milkaa'ina qormaatichaaf qaamolee tumsan hunda galateeffatanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Ammas chaanaalii Tokkummaa TV'tiif haarawaa yoo taatan oduu kana sheer akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Chaanaalii Tokkummaa TV immoo sabiskiraayib godhuudhaan maatii Tokkummaa TV akka taatan isin affeerra. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'uma labsii yeroo ariifachiisaa naannoo Amaaraa irratti labsame wajjin wal qabachuudhaan koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labsii kanarratti yaada isaa kennee jira akka tamtan isiniif dhiyeessa. Labsiin yeroo muddamaa mirgoota namoomaa kan bu'uuraa daangessuu hin qabu jechuun koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsee jira. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraa irratti labsamee karaa mirgoota namoomaa bu'uuraa hin sarbineen hojiirra akka oolu gaafate. Koomishinichi qaama mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaa dhimma isaa ilaallatu waliin dubbachuun hojjechaa akka jiru himuun kabaja mirga namoomaa naannichaa keessa hordofaan jira jedhee jira. Koomishinichi manni maree ministeerota naannoo Amaaraa irratti labsii yeroo muddamaa labsuu hordofee ibsa kana kenne. Mirgoota namoomaa akkaataa heera mootummaa Itoophiyaa hin daangoofnee fi kanneen akka seera idil addunyaatti Itoophiyaan waliigaltee mallatteessite daangeffamuu akka hin qabne ibsa baaseen himee jira. Tarkaanfiin fudhatamuun namoota nagaa irratti karaa miidhaa dabalataa hin fidnee fi haala amma naannicha keessa jiru kan hin hammeessineen ta'uu qaba jechuun koomishinichi ibsanii jiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannichaa dhalateen baqattootaa fi kanneen biyya ollaa irraa baqachuun koloo galtummaa gaafatan kumaatama rakkoo irra buusa jedhee jira. Itti dabaluun qaamoleen wal dhaban hunduu gara marii nagaatti dhufuun rakkina uumame akka furanis gaafateet jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kaampaasii Gondoritti yookaan barattoota kutaa 12ffaa Gondoritti osoo qoramaa jiruyyuu Gondoritti barsiisaan qormaata seensa yuunivarsiitii raawwachuuf deeme akkamitti ajjeefame kan jedhu qophii tokko amma isiniif qabannee dhufnee jira. Akka nu hordoftan isin gaafanna. Barsiisaan yuunivarsiitii gara biraarraa qorumsa kennuuf gara Gondor imaleef kamisa barii naannoo isaa 12 irraa eegalee humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota faannoo gidduu
lolli gaggeeffameen akka ture dubbata. Barsiisaan kun haleellaa hidhattoonni kaampii raayyaa ittisa biyyaa irratti bananiin hordofee miseensonni raayyaa ittisaa of duuba osoo deemanuu gara kaampiiwwan yuunivarsiitii Gondor galuu fi lollis gaggeeffamuu himee jira. Barsiisaan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa irraa garas imale kan biraa kamisa ganama wayitaa qormaata kennuuf gara mooraa yuunivarsiitichaa seenan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hiriiraan mooraa seenuu himan. Kaayyoon isaa lafa tabbaa yuunivarsiitii duuba jiru to'achuuf ture kan jedhan barsiisaan kun hidhattoonni dursanii bakkicha to'atan waan tureef haleellaa itti bananii mooraa keessatti lolli hammaatee jedha. Lakkoofsi miseensota raayyaa ittisa xiqqaa akka ture kan himu barsiisaan kun wayita waraanni adeemu isaan dhukaasa san keessa qormaata raawwachaa akka ture himanii jiru. Booda mooraa keessa raayyaa ittisaa lolanii erga baasanii booda hidhattoonni kutaa qormaataa dhufanii isin irraa dhimma hin qabnu qaama biraa barbaanna qoraa nuun jedha. Barsiisaan reeffa nama kanaa argeera jedhus barsiisaa Taaddasaa Abbaa Beeluu kanuma keessa ajjeefame jedha. Barsiisaan BBC'n dubbisee fi nageenyaaf jecha eenyummaa isaa hin ibsine kan biraa immoo qormaanni kamisa ganama bakka kanatti addaan citee kunis xumuranii sa'aa booda hidhattoonni faannoo toora nu galchanii nageenya keenya eeganii gara hoteela qabanneetti nu gaggeessan jedha. Barsiisaa Taaddasaa fi barsiisonni biroo kolleejjii Faasil turan sa'aa booda qormaata akka kennan dirqisiifamanii wayita gara daree qormaata deeman rasaasa bartaatu gidduutti ajjeefame malee itti xiyyeeffatame miti jedha barsiisaan kun. Barsiisaan kun barsiisota biroo sadii waliin akka turee fi mataasaa duuba rasaasni dhoowwuu dhaga'uu dubbate. Reeffi raayyaa ittisaa hedduu fi kan barsiisaa Taaddasaallee bakka bu'ee ganama kana humna kora bittinneessaa naannichaan kaafamee gara hospitaala yuunivarsiitii Gondoritti geeffame jechuun ibsameet jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa barsiisaan Taaddasaan Gondoritti ajjeefame eenyu? Barsiisaa Taaddasaan ammaan tana yuunivarsiitii Walqixxee muummee barnoota afaan Ingiliffaa gosa barnoota gaazexeessummaan walqabatan barsiisaa ture. Taaddasaan Alii bara 1998 yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshiniidhaan digirii jalqabaan eebbifame. Achis yeroo sana maqaa dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa jedhamuun beekamuun amma OBN ta'eetii gaazexeessummaan qacarame osoo hojjetuu bara 2002 carraa yuunivarsiitii akkasumas gargaaraa barsiisaa ta'uun argate. Boodas yuunivarsiitii Finfinneetti carraa barnoota digirii lammaffaa argatee xumure. Barsiisaa Taaddasaan yuunivarsiitii Aksum irraa gara yuunivarsiitii Walqixxeetti makame. Barsiisonni naannoo biraa qormaata kana raawwachiisuuf gara Gondor imalanii fi yaada isaanii BBC'f kennan sochiin hawaasummaa dirqamee imallis rakkisaa ta'u isaatti yaadda'uu dubbataniiru. Karaan gara irraa dhufaniin dhiifama. Karaan garaa irraa dhufanitti itti deebi'an akka mijatuufis iyyatanii jiru. Barsiisaa Taaddasaan nama gaa'ila dhaabbataan abbaa ijoollee dubaraa 3 kan turan yuunivarsiitii Walqixxeetti barreesseera. Dhumarratti kolleejjiin daandii boruu Shaambutti barattoota 395 eebbisiisee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kolleejjiin daandii boruu damee Shaambuu barattoota 395 muummee 4 barsiisaa ture eebbisiisee jira. Kolleejjichi hanga ammaatti barattoota 10,000 ol muummeewwan garaagaraatiin barsiisuun eebbisiisuusaas diiniin kolleejjichaa obbo Geetuu Geessaa himanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kana waan hordoftaniif guddaa galatooma. Ammas irra deebi'uudhaan Tokkummaa TV subscribe, like, share godhuudhaan maatii Tokkummaa TV akka taatan kabajaa guddaan isin affeerra. Guyyaa gaarii.